Achiin jaartii isaa kan falaa godhee ergama ishee jalaa caccabsuudhaan inkir ishee godhe. Har'aa garaa nu ga'e jechuun jaaladha. Nagaa fi ayyaanni jaalalli Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddoo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaaladha. Akkami goofareen akkas yoo ta'e isiniin jechuun jaaladha. Tole egaa achiin isheenii kuni na bira jira. Amma kun na bira jirutti homaan ta'u jechaa turte viidiyoo keessee sana booddee gaafatti kennitee biraa deemtu natti fakkaate yookiin immoo achitti argatee garuu viidiyoo irraa yeroo inni caccabsaa jirudha kan argamu. Inkitti godhee harka sodaatiin jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku gaa'ii wantoota garaagaraa irratti hojjechiifteetti miti harka sodaatiin inkitti godhee caccabsee mataasaa xaaxaa gochaa muka irratti fottok gochaa mataa iddoo sadiitti fottose jechuudha. Sana booddee immoo miila harkaan qabee inkitti godhee cabsee miila isa tokkos gaafa cabseedhu rushuu qaba ture. Rushuu isaas irraa kute jechuudha. Rushuu isaas irraa kutee callees irraa kukkutee naannoo harma isaatti carqii tatarsaase jechuudha. Sana booddee akkasittidhaanii achitti gatee biraa deeme jechuudha. Isheen dhuftee ishiin gaafa dhuftee jettu bosak jechaa dhuftee achi booddee mataa qabattee waan gootu wallaaltee walitti qabdee miila itti gootee dhaabbachuu didee walitti laxxafamuu didee hapheedha seetanatti fakkaata silaa mukaadhaa walitti qabdee homaa walitti deebistee homaa walitti deebi'uu hin dandeenye. Sana booddee egaa asiif achi gaafa gootee jettu mataa isaas walitti deebisuu barbaaddee carqii isaas itti deebisuu barbaaddee ta'uu didee mataa qabattee akka wowuu taatee wallalamtee maraattee machoofte isiniin jechuun jaaladha. Asirratti Waaqayyo Waaqa jiraataan diina keessan akkattaa barbadeessu akkattee wanta sin fuuldura dhaabbatee waan karaa darbaa sin dhoowwee wanta sin goomatu eebba keessan waan goomatu gaa'ela keessan waan goomatu jiraachuu keessan waan goomatu Waaqayyo akkatti sinirraa haa caccabsu akkatti diina keessan mataa qabachiisee hayyisiisu aboochisu ayeellisu qaanessu siniin jechuun jaaladha. Rabbi isa sin barbaadu aminaaf isa eebba keessan barbaadu sinirraa haa cafaqu jechuun jaaladha. Ani baay'een gammade jechuudha. Achi kaattee gaas kaattee mataa isaas walitti qabuu barbaaddee mukoota galatti garaati iddoo garaagaraa walitti barbaaddee walitti fiffidee walitti qabamuu gaafa diduu feestaalii tarsaaftee mataasaa feestaaliidhaan walitti hidhe jechuudha. Baazawwina bira jira miti qo'aatinitti agarsiisa. Kanadha jechuudha. Isa kana ture jechuudha. Akkasittiin isa jiru miila isaa qaxarraa godhee sana booddee harka isaa qaxarraa godhee mataa isaa akkasittiin iddoo sadiitti gargar baasee ishiin immoo fiddee akkasitti walitti qaqqabaa turte walitti qabamaa hin turre jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Aniyyuu nan cabsa hin cabe miti kan ishiin garuu mana kimii geesseen tolchadha jette. Mana kimii geesseen tolchaa yaaluun qaba muunuu jettee waan akkasii jette jechuudhaan immoo asumatti kasha godhee cabsa kun akkattiin cabe waan ta'eef akkasittidhaan hin kitkitti godhee hajjiin hin cabse jechuudha. Viidiyoo isaanii siniifini kaa jechuudha. Finoo akkasittiin akkana ta'e jechuudha. Akkasittidhaan caccabsee biraa deeme jechuudha. Diinni keessan kinu akkatti naa caccabu akkatti waan biraa waan hin jiru hin qabu siniin jechuun jaaladha. Baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera jechuudha. Inni kan biraa immoo achiin akka waan koo bira jiru argitanii jirtu jechuudha. Mba'u manaa ta'ee jira jettee jirti. Sana booddee ani manatti dhiiseenii bakkee biraa deemee ture. Bakkee biraa deemee yeroo nani dhufutti achiin manan jiru. Namitti afaan hin beekne Tigiree kan taatetu naannoo kana jira ishee bira jira jettee turte. Sana booddee dhattee balbala gaafatti kokkaatee jettu achiin intala qabatee dhufe jechuudha. Intala haadha manaa abbaa manaa qabdu qabatee gaafa inni dhufu maalidhanii qophaa kenniti kanan si waame maaliif qabattee dhuftaniiti nama yookiin immoo dubartii hambaa jechaanii yeroo turteetti akka nama harkaa rukutuu osoo hin taane balbala akka namaa madoo rukutuutti balbala rukuchaa turte. Abbaa sakkeetu immoo si barbaada jettee turte miti. Meerri abbaan sakkee gaafa
inni jedhuuni maaliyaanatu si barbaada abbaa sakkee miti abbaa sakkee maa jechaa ooltaa maaloo jedhattee mana dubartii abbaa manaa qabdu gaafa jettee ishiin gaafattu ishiitu dhufee balbala rukutee kottutii buna dhuginaan jedhee buna dhuguun dhaqee jedhee afaan hin beektu ishiin maalitti akkamittiin jennaanii afaan Tigiriffaan itti haasa'ee Tigiriffaadhaan nan beekaa jedhe jechuudha. Achi booddee ishiin afaan Tigiriffaa isaa fiddeettee kolfaa turte jechuudha. Nan beeka jedhee afaan Tigiriffaadhaan haasawee dubbate jechuudha. Sana booda ati ammayyuu gabaanatti fidaa jirta. Ani slumaa abbaan sakkee balbala saaqee sitti ol seenisiin jedheefi maleedha yookiin immoo egaa akkuma beekamu iddoo arrafatu hin qabu Mustafaanis ofirraa re'eeraa danda'uu qabda jedhee jechuudha. Sana booddee jechuudha inni mana kee miti kan barbaadde mana kee ta'e immoo si dhiisanii deemaa jedhe jechuudha. Alfan kaachina jeeqaa jira. Sana booda gaafa inni akkas jedheenii jedhu ati waan biraaf deemaa jirta amma kana booddee mana kooti ba'uu qabda ati haadha manaa osoo qabdu haadha manaa miskiina osoo qabdu kan akkas ta'aa jirtu ati garuu mucaa biyya keetii mucaa biyya kooti jettee anaanii waan biraa keessa nagalchaa jirta jedheen jechuudha. Caaltuu fi waan kun biyya tokkodha hin beeku isin jechuun jaaladhaan isa kanadha. haa ta'uyyuu malee sana booda mana kee ta'e si dhiiseera ati mana keedhaaf miti dubartii kanammoo waan itti gootu hin qabdu maa wal soqattu jetteeti miti jedhee jechuudha. Aan kan hin jedhu hajji maali ati dheebuu dubartii maaltu sitti hojjetame dhaqiitii jechuudha. Akka amantaa keetitti dhaqiitii mala wallaalee fala wallaalee yoon dubartii argee biraa deemuu hin danda'u. Bakka dubartii bi arginaan nan gaggaba ufa wallaalaa kanaaf iyyuu dubartii inni akkatti na jaalachiisu maalidha jedhiitii akka amantii keetti himadhuutii qoricha siifaa taasifamu suusi dubartii keessaa bayi. Waaqa koo akkamatti tan xalaxalaamu dhugaan siniin jedhe ani jireenya namaa garuu rabbitu beekaa isatu beeka jechuudha. Jireenyi hajjii gara fuulduraa maali? Gara dulluma isaatii maali? Ijoollummaan lammataa isaa maali? Siniin jechuun jaaladha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa jechuudha. Haalli inni keessa jiru dubartiin sun maal akka ishiin gochaa jirtu asii caaltu maal akka gochaa jiru dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Sanaa booda gaa inni didee dallanee hin bahe achi dubartitti yeroo ishiin gaafattu akkamittidhaanii maalidha tabbaa mana qabda miti jettee afaan Amaariffaatiin yeroo gaafattu ajjilaan maal akka naan jedhee jette gaafattimtu makiinaa qaba maalii qabanaan jedhee isa biraanis immoo ana miti kan waame ani abba sakkee yeroo waamuudhaaf jedhutti inni mana jira achi booddee ofiisaatti saaqqatee dhufe malee ani waamne jette jechuudha. Sanaa booddee waan kun har'aa kaastee gara namicha kanaatti hin siqeenii inni haadha manaa qaba haadha abbaa ijoolleeti kanaaf iyyuu inni immoo suusii dubartootaa qaba kanaaf idira of eegi ati nama mana qabudha jetteen jechuudha. Achi booddee ishiinis tole bakka naamna jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa jechuudha. Tokkoffaa kan ishiin kan maalii wajjiniin dhuftime kan waamame ajji ishiin otoo abbaa manaa qabdu jechuun qoonqaa keessan afaan Oromiffaa yoo beekuullee baattanii osoo wajjin afaan beektaniidhaanii yoo wajjiniin deeme yookiin mana sana yoo naqe maaltu ta'a jettee yaaddu jechuudha. Yoonni makiinaan qaba jedhu abbaa manaa qabdu maali intalittiin iyyuu naaf hin galle yaalli ishii inde abbaa manaa osoo qabdu yoonni makiinaan qaba jedhe wajjiniin deemtamoo lakki shamarran qabeenya irratti hundooftan lakkiin sinin jedhe sinittin hima ila ani kan hin jaaladhee jiru jechuudha. Iyyeessa quluuxa dhugaan sinin jedhe iyyeessa quluuxa kaleessa garuu nama qabudha. Beektu mitiree qabeenyi waan baay'eedhaanii ni diigama waan baay'eedhaan ni dhabama. Amma garuu nama waan nyaatee hin buluun qabne
kan akkasii nama qarshiin kee eessa jira mindaan kee eessa jira naan hin nama bilchaate nama umuriidhaan achi siqentallee nama waggaa meeqa barbaadannan tokkoratti nama waggaa 40 jettee miti akkas anis nama waggaa 40 qalletti kan jedhe jaaladhe jedhe jechuudha. Qabeenya garuu hin qabu. Mindaan qolu kalamaan qabu. Meera birriin kee kan naan jedhu miti. Ani birriin kee meera naan jedhe irra taanaan jechuudha. Rushuu isaarraa kutee bulook isa godheen isa gaggeessa jechuudha. Kuni isa kanadha jechuudha. Qabeenya irratti nu hundaa'inaa. Qabeenyi fixeensa ganamaati. Ishiin amma makiinaa qabanaan jedhee maalidha mucaanii jettee jechuudha. Inde insalfattu inni akkas jettee dubbattu atiyyuu jechuudha. Osoo manni qabeenya qabaan afaan adeemetoo waan koonsi wanni jechuu baatte haalonni jiraachuu baatan yoo ta'e jechuudha. Borshiin gaala ishii dhiste isa kanatti deemti jechuudha. Dubartoonni maal ta'aa jirti ani kan na ajaa'ibe shamarreen maal ta'aa jiru. Amma dhugaa dubbachuu waan baay'ee sodaachaa turte waan baay'ee jechuudha. Safara isaanii iddoo isaanii yoon ga'u jechaa jirtu turte. Amma garuu isaan qaxxeedhanii dhaqanii jechuudha. Gaayila maayennamee amma qaamee kanamee maayennaan jedhame gaafa har'ayyuu sargii koo ta'e baay'een jaalladhan ture garuu aniyyuu inde gafaree koo dhiibee jechuudha. Gafaree koo kanaa dhiibee har'a sargii koo ta'e baay'een jaalladhan ture jechuudha. Gaafa daawwanni jedhanis hin bareedu edda Oromoo. Manni madaamime waan baay'ee keenya dhufse nurra gadi taa'e simboo keenya qal'ina keenya qacaacinaatti keenya gadi taa'ee jechuudha. Inni tokko modeelii ta'uu hin dandeenya dorgomuu hin dandeenya. Garuu akka nuti hin dorgomne waan gadi nu qabeetu jira. Siniin jechuun jaalladha akkasumallee chaanaalii caaltuu irratti gadhiifamuu qabaa boolu caaltuu waan biraa naan jechuu dandeessite chaanaalii caaltuu irratti kan inni gallakkifame siniin jechuun jaalladha. Mabruuk ajiyyee fuudhi ajjiishiin sun si fuuti asiishii kanaan hin boojjifta fuudhiin sin jedhaan magaa'ii murtoon ajjiitti murtoon du'aatti kennamuunsa waan hin oolle dhugaanan sodaadheanii jechuudha. Gooftaa godhaa isati maaliif jennaan maammuun koo du'ee maammuun koo caccabee maammuun koo kana ta'ee maammuun koo maammuu sheekoo maammiyyee mana kimiinsi keessa maammuyyyaansi malee hin jiraadhu jettee mataa qabattee akkasittiin mataa ishii qabattee iyyaa turte jechuudha. Jaattiin ajjiyyee siniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo qeeddoo YouTube subscribe warra naa gochaa jirtan guddaa galatoomaa guddaa kabajumaa sinan jaaladha sinan kabaja siniin jecha jechuudha. Isa kana fakkaata ture gaayii kanadha. Ana garuu dhaabbachiisee yookiin immoo teessisee na haasofsiisu hinqinni na gochaa na haasofsiisa jechuudha. Maaliif jennaani iddoo itti hinqinni jedhuun qabu. Maaliif asuma keessatti hinqinni jedha malee siniin jechuun jaaladha. Asumaan subscribe like dool malakittiin haa tuquudhaan gusoo wadafiit kaach gara fuulduraa adeemsi gara fuulduraa siniin jechuun jaaladha. Amma dhaqeen Ciicaa koo kanaaf nyaata qopheessee jira. Timee nyaata itti kenna siniin jechuun jaaladha. Sinis itti kenna siniin jedha dawaa isaa hojjedhee fa'ii tureera. Alni naaf mijannee hojjetachaa somas itti gochaa hin jiru. Garuu isa du'e sana isa fuuldura siniin jechaa ture sana kinoo ala kanaan yaa'ee wallaa qixxaatee jira. Inni wal caccaalisu nama hin jiru hundisaayyuu wal qixxaateera inni godaasaa yaa'eeti. Kanaaf amma immoo gara guddinaatti deebi'a jechuudha. Hin guddata wanti hin guddanne hin jiru siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaa lafaa fi kallattii iddoo jirtanitti nagaan sinirraa hin dhabamin nagaan siniif haa kennamu siniin jecha shalom.